Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota obsaa teekno. Har'aa jalqabee viidiyoo garaagaraa kan barumsa qabanu asirratti isinis dhiyeessa jechuudha. Karaa obsaa teeknoo na hordofaa isiniin jedha. Wanta dubartiin ofirraa hin beekne yookaan shamarri tokko ofirraa hin beekne kan dhiirri irratti jibbu. Kan dhiirri irratti jibbu kan shamarri tokko ofirraa hin beekne maali jechuudha. Inni maalidha? Qulqullina qaamaa. Waa'ee shamara qulqullina qaamaarraa dubbanna jechuudha. Waa'ee shamarranii akkamittiin qulqullina isaanii eeggachuu akka isaan qabanu, akkamittiin akka isaan of eegganu jechuudha. Kana dhiyeessuu barbaada. Maalni gaanni jalqabaa qaama keenya gaafa jennu namni hundinuu qaama isaa sirriitti qulqulleeffachuu qaba. Garuu dubartiin immoo qaama ishee kan isheen sirriitti qulqulleeffachuu qabdutu jira jechuudha. Dubartiin tokko qaama saalaa ishee akkamiin qulqulleeffatti? Hello, assalamu alaikum. Akkam jirtu hordoftoota koo hundumaa nagaan isin gaafachuu barbaada. Jalqaba irratti koomentii laayikii isinaaf gootan akkana jajjabeessee wantoota baay'ee akkaan hojjedhu akkaan fuulduratti adeemu akkana gargaara isinitti himuun barbaada. Kanarratti baay'een isin galateeffadha. Itti aansee immoo fuulduratti sanirra darbee namoota dandeettii ajaa'ibaa qaban gara YouTube channel kiyyaatti fida. Akka barumsa tokko isiniif dabarsaniif jecha bifa kanaan xiqqoo adiitti gochuun barbaade tajaajilaan kennaa jiru irratti jechuudha. Har'a ogeettii fayyaa dandeettii ajaa'ibaa qabdu takkaan isiniif fidee dhufe ijoollee shamarraniif barumsa guddaa dabarsiti. Hanga dhumaatti daawwadhaa. Yoo isinitti tolee viidiyoo kana bakka laayikii kana nuuf tuqaa. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota obsaa teekno. Har'aa jalqabee viidiyoo garaagaraa kan barumsa qabanu asirratti isinis dhiyeessa jechuudha. Karaa obsaa teeknoo na hordofaa isiniin jedha. Har'a barumsaan dhiyeessuuf yaale maalidha beektu? Karaa feesbuukii kiyyatti peejii kiyya yookaan feesbuukii kiyyarratti gariin keessa na beektan jedhee yaada. Bilillee Oroo Garreedha feesbuukiin kiyya. Achirratti barumsa wayii yaaleen ture. Garuu naaf mijatee tartiibaan namaaf akka galutti dhiyeessuu hin dandeenye waan ta'eef har'a kinoo karaa obsaa teeknoo tartiibaan akkasiniif dhiyeessuuf dhufeera. Na daawwadhaan isiniin jedha. Maalidha barumsaan qabadhee dhufee? Wanta dubartiin ofirraa hin beekne yookaan shamarri tokko ofirraa hin beekne kan dhiirri irratti jibbu. Kan dhiirri irratti jibbu kan shamarri tokko ofirraa hin beekne maali jechuudha. Inni maalidha? Qulqullina qaamaa. Waa'ee shamara qulqullina qaamaarraa dubbanna jechuudha. Waa'ee shamarranii akkamittiin qulqullina isaanii eeggachuu akka isaan qabanu, akkamittiin akka isaan of eegganu jechuudha. Kana dhiyeessuu barbaada. Maalni gaanni jalqabaa qaama keenya gaafa jennu namni hundinuu qaama isaa sirriitti qulqulleeffachuu qaba. Garuu dubartiin immoo qaama ishee kan isheen sirriitti qulqulleeffachuu qabdutu jira jechuudha. Dubartiin tokko qaama saalaa ishee akkamiin qulqulleeffatti? Gaafa akkas jedhu fakkeenyaaf dubartiin tokko maastireeshinii irra jira yoo ta'e yookaan xurii garaa gaafa baatii takkaan itti dhufaamtiiree dubartii shamarrii kana wallaaltanii jirtanu gaafa dhufu akkamiin yeroo baay'ee akka haala itti fayyadamnu hin beeknu. Haala ittiin gaafa xuriin garaa keenyaa dhufe ittiin gaggeessinu baay'een keenya hin barru. Kan dhiira miti shamarri yeroo wal bira jiraatanutti yeroo garii foolii dhaga'utu jira. Nama hunda miti namni yeroo tokko akkaataa ittiin of qulqulleessu tartiiba isaa hin beekne baay'eetu jiran jechuudha.
Kanaafuu kanarraa barumsa argattu jedheetii yaada. Kanaaf dhiyeessuudhaaf kayaanillee isa jalqabaa dubartiin tokko gaafa xuriin garaa ishee itti dhufee qaama ishee akkamiin qulqulleeffatti yoo jenne moodisii tokko gaafa fayyadamtu dubartiin gaafa moodisii fayyadamtu moodisiin tokko sa'aatii 4 olii irra turuu qabu. Isa jalqaba sa'aatii 4 moodisiin tokko sa'aatii 4 sanuu yoo dhiigni kan kee baay'atee yaa'a ta'e yoo dhiigni kan kee baay'inaan yaa'a ta'e osoo sa'aatii 4 hin gahin yookaan sa'aatii 2 gidduutti jijjiirachuu qabda jechuudha. Sun maal fidaa fooliitu jira. Dhiigni garayaa keessaa xuriin garayaa qaama keenya keessaa bahu kuni foolii qaba. Ajawaa qaba jechuudha. Ajawaa wanni inni qabuu fi dhangala'oon suni kan dhiigni ba'u suni dhiiga tortoraadha. Dhiiga tortoraatu ba'a. Kanaafuu foolii qaba. Even ati yoo ofirratti baruu dadhabdillee nama biraatu sirratti bara. Dubartii tokko yoo shamarrii wal bira danatanii jiraatanii beektanii wanna kana nu hubattu jedheetii yaada. Foolii wayiitu jira jechuudha. Maaliif dhiigni nu keessaa ba'u suni dhiiga hajaawaadha. Dhiiga hajaawee tortoree ba'uu jechuudha. Kanaafiyyuu maal goona nuti? Isa jalqabaa dhiqachuun baay'ee barbaachisaa. Dhiqachuu jechuun bishaan ofitti facaasanii dhiisuu osoo hin taane sirriitti dhiqachuu. Qaama keenya sirriitti dhiqachuu qabna. Isa jalqabaa jechuudha. Isa lammataa qoorfachuun dirqama. Qoorfachuu yookaan sooftii hin beektanii meeshaa sooftii. Warri sooftii immoo yeroodhaaf of hirkaan qabne fooxaa lallaafaa jechuudha. Carqii lallaafaa kan qaama hin soqne. Gaafan carqii isiniin jedhu carqiin jajjabaataan hin jira kan gaafa qabanu shaakaraa'u jechuudha. Carqii yookaan wannoo shaakaraa'uun akka hin fayyadamne qaama keessa luqqisuu danda'a. Maaliif qaamni keenya baay'ee haphiidha qaama keenya adda jiru jechuudha. Qaama saalaa naannawaa sana wantoonni jiran jechuudha. Baay'ee lallaafan jechuudha. Baay'ee haphiidha. Haphii jechuun akkamiidha? Fakkeenya yoo haphii jechuudha. Yoo wanni tokko itti bu'ee kan dafee dallanu yookaan luqqa'u jechuudha. So maal goona? Carqii lallaafaan ofirraa xaragna jechuudha bishaan. Osoo bishaan jiru butaantaa keenya ol deeffachuu yookaan immoo moodisii godhachuun tokkoffaa moodisiin fi ho'ii qaama keetii gaafa dabalaa deemu namni tokko hinuma ho'aminiiri waan tafni keenya walitti jiruu fi dafqatachi keessaa ba'a yookaan waan akka bishaan hin ba'a jechuudha keessaa ho'ii ba'u suni walitti deebi'ee gaafa ati butaantaa ol deeffattu shiffit waan akka shiffit jedheetuma waa isatti yaa'a jechuudha. Akka madaa'u barbaadu diddiimachuu si dhukkuba gaafatin gochuu sana kan fidu maali? Bishaan osoo hin qorfatin butaantaa ol deeffachuudha jechuudha. Akkas goota ol deeffattaa sana malee maalidha? Yeroo rafnutti maal gochuu qabna? Isa jalqabaa dubartiin tokko bakkeedhaa dhadhabdee hojiirraa dhuftee hayi ani dhadhabeen jira boruun dhiqadhaa hin qaqqabaa jettee dhiisuu hin qabdu. Yoo hagamillee dhadhabdee jiraatte dubartiin tokko yoo xuriin garaa irra jiraate miiccachuu qabdi. Qaama isee sirriitti qulqulleessuu qabdi. Sana booda goggosuu qabdi. Sana booda moodisii haarawaa jechuudha. Moodisii haarawaa qulqulluu jechuudha godhattee rafuu qabdi. Yoo dubartiin suni abbaa manaa yookaan jaarsa qabdi taate immoo maal gooti? Halkan irraa sa'a walakkaa kaatee jijjiirrachuu qabdi. Maaliif amma jaarsinii fi jaartiin yoo siree tokkorra rafaa jiraatanii uffannaa tokko uffatanii namni haguuggachuu jaallatu hin jira miti. Gaafa jaarsi haguuggatee yoo akkatti seenee foolii wayii dhagahamuu danda'a. Maaliif fakkeenya ati sa'a meeqatti rafta? Yoo dadhabdee sa'a lamatti ati xurii garaa sirra jiru sa'a lamatti rafteetta ta'e akka sa'aatii biyya keenyaatti sa'a lamatti rafteetta ta'e jechuudha. Haga lafti bari'utti sirra tura taanaan fooliitu jira jechuudha. Osoo jaarsi kan keessarratti hin bariin osoo inni si inifatin maal goota? Ati alarmii guuttachuus haa ta'u haala kamiiniyyuu haa ta'u
kaatee halkan walakkaa ofirraa jijjiirrachuu of qulqulleessuu qabda. Kana qofa miti. Akka jaarsi keessa hin jibbineef qofa osoo hin taane yookaan immoo akka nama biroo si bira jiru jaarsa qofa miti beekaa namni wal bira jiru fakkeenyaaf dubartii biraas bira dhaquu hin dandeessa hiriyoota kan kee bira jechuudha. Hiriyoota kan kees biras haa ta'u eessayyuu haa ta'u akka nama sanatti foolii hin dhagaamsiifillee akka qulqullina kee eeggattuuf kaatee halkanirraa halkan walakkaa halkan saafaa jechuudha. Kaatee jijjiirrattee qulqulleeffachuu qabdaa jechuudha. Kana qofa miti foolii qofaaf miti michii qaba. Wantoonni ajaa'ibaan sun maal godhanii shiffitaa jedhanii amma afaan oromootiin illee baay'een beeku wanta diddiimaa jechuudha sirda diddiimeessaa orbobbaa beektamni wanni tokko masmara akkasitti qaxxaamura herra babaasee intini ta'a sana keessa maaltu jira fooliin ajaa'ibaan suni madaa nutti ta'uuf deema jechuudha karaa madaa karaa ooksisuu nama ooksisa. Gariin keessan gizee menstruation keessan dhufee deemee maaltu jira ooquutu jira. Sababiin ooksisuun sun dhufu maalidha? Sababii qulqullina dhabuuti. Sababii yookaan moodisii tokko nuti sa'aatii 12 fayyadamu namni sa'aatii 8 fayyadamu jira. Fakkeenyaaf dubartiin tokko maal gooti gaafa hojiidhaan biizii taate baay'ee ganama gaafa hirriba irraa kaatu godhattee baati. Haga sa'aatii yoo hojjaansi yookaan biiroo keessa hojjettu sa'aatii 8 hojjettu ta'e haga manatti deebitutti. Moodisii sana godhattee turte jechuudha. Kan akkasiitu jira. Kanarraa akkas gochuu qabdan jechuudha. Kan biraa immoo erga menstruation keessan deemee boodallee jechuudha wantoota gochuu qabdan. Qaamni dubartii uumamumaanii dhangala'aa qaba. Dhangala'aan dubartii qaama dubartii keessaa ba'u maalidha? Foolii qaba. Hedduun keessan egaa dubartii erga jedhamne dubartiin wanna kana sirriitti hubatte waan ta'eef. Maal gootan? Namni tokko dubartiin tokko butaantaa tokkoon ooluun hin ta'u. Dhangala'oon achi keessaa ba'u isa jalqabaa siifillee fangas wanna jedhantu jira. Fangas jechuun nama ooksisaa jalqaba ooksisuudhaan si jalqabaa sanarra immoo dhangala'oon si keessaa ba'u furdachuu fi haala adda addaa sitti himuu danda'a. Waraansaa fi si tuttuquu yookaan immoo si ooksisa jechuudha. Keessoo immoo si waraana jechuudha. Wanta akkasii amma kan dhufu qulqullina dhabuurraan dhufa wanna biraa miti. Kanaafuu maal gootanii beektanii? Akka vaayirasiin adda addaa qaamni dubartii uumamumaanuu maalidha? Waan xiqqooseetiyyuu miidha jechuudha. Waan xiqqooseetii fi hooksisuu fi wanta adda addaa irratti arguu dandeessa. Maal goota? Butaantaa tokko fayyadamtanii oolina. Ganamarraa haga laaqanni ga'utti yoo ganamarraa kaatee butaantaa tokko kaawwatte gaafa laaqanni ga'ee jedhe saafaa jechuudha. In jijjiirratta. Yoo dandeesse osoo guyyaatti yeroo 3 jijjiirrattee gaariidha. Yeroo 2 jijjiirrachuun garuu immoo dirqama. Yeroo 2 jijjiirrachuun dirqama dubartiiti. Foolii qabaa waa meeqatu jira. Kana jechuun maalidha beektu? Namni dubartii taatee dubartiin tokko dhangala'oo dhabdee hin jirtu. Dubartiin hundinuu dhangala'oo ni qabanii dhangala'oon keessaa bahu immoo foolii qaba. Foolii sana balleessuufi yookaan foolii sana wannoo gochuufi maal goona nuti jijjiirrachuu yookaan immoo koonfarti jira. Koonfarti jechuun maal isinitti fakkaata? Anillee asillaan qabaa isinii dhiyeesseera. Akka isin ilaaltanii bartanii fi kuni baay'ee haphiidha. Haphii jechuun sisiisa jedhan afaan Amaaraatiin beektanii sisiidha. Baay'ee haphiidha. Kuni nama qal'oodhaaf gaariidha. Nama qal'atu qaama qal'atuu fi namuma makaakala yookaan giddu galeessa jechuudha. In fayyada kun. Maal godha kuni yoo yeroodhaan butaantaa jijjiirrachuu hin barbaannu jettani qaama keessan irraa butaantaa jijjiirrachuu fi wanna adda addaa yoo hin barbaanne yeroo hin qabdan yoo ta'e keessattuu dubartoonni hojii ganamarraa deemtanii ooltan jechuudha. Kana borsaa kan kee keessa kaawwattee deemta. Borsaa kan kee keessa kaawwattee deemtee tokko fayyadamta. Gaafa qaama keetti jiidhinni dhaga'amee akka jiidhinni sitti ba'aa jiru yoo beekte kana maal goota? Mana fincaanii seentee xiqilli gootee ofirraa baastee xiqilli gootee gatta. Haarawaa kaawwattaa jechuudha. Kuni gatiinsaa baay'eemti.
gatii xiqqaadhaan bitanna jira jechuudha. Akkuma namni barbaadutti jira kun waan gatii guddaa miti. Akkas godhachuu dandeessu jechuudha. Kan biraa immoo kunoo nama furdaadhaaf immoo kun hin ta'a. Yoo ani lamaanuun fayyadama. Yoo ani qal'oos hin jedhamu furdoos hin jedhamu giddu galeessa jedhama na fakkaataani. Kanneen fayyadama jechuudha. Kuni furdaadha irra. Iseen kuni baay'ee xiqqaadha. Nama qal'aadhaaf taati. Maaliif namni furdaan yoo fayyadame kana namni dubartiin qaama furdatu tokko yoo fayyadamte kana dafee walitti intini ta'a jechuudha. Wayimmoo isee qabee luqqisuus hin danda'a waan adda addaa. Kanaafuu kuni furdaadhas buddinas ni qaba. Jiidhina baay'ee akkuma qaamni namaa wal caaluun jiidhinni fi dafqii wanti adda addaa qaama namaa irratti dalachuu danda'a jechuudha. Akkuma qaamni kan kee dabaluun akkuma qaamni kan kee ulfaatuun dafqi tafa keenya keessaa tafa lamaan gidduu keessaa ba'u aguma sana dabalaa deema jechuudha. Kanaafiyyuu kun nama furdatuu fi gaariidha. Kuni hin argitanii bakka marattiyyuu argitanii bitachuu dandeessu. Kun immoo nama qaqqallaaf hin fayyada jechuudha. Jechuun kuni namni martiyyuu fayyadamuu hin danda'a. Garuu nama furdaa fi kuni baay'een taa'u walitti jejjedha waan ta'eef jechuudha. Akkasidha. Maanni beektanii amma asirratti qulqullina gaafa jennu nuti qulqullina waan dubartiin ofirratti hin beekne dhiirri irraa jibbu. Yeroo baay'ee nuti dubartiin ofirratti hin beeknu. Even yeroo jaarsi keenya yookaan dhiirri tokko jaalallee keenyas haa ta'u bicha nuti dhiira tokkotti dhiyaanna yoo ta'e dhiirri tokko hojiinis bulcheetaa hojiinis dhiyeenya qabaachuu danda'a waan asirraa jibbu tokko yoo jira. Fakkeenyaaf of yaadachuu jechuudha. Kan biraa maaltu jira? Foolii. Amma nuti dubartoonni baay'een ofirraa hin beekne kan dhiirri baay'een jibbu maal dhabeettu foolii bobaa keenyaa jechuudha. Bobaa keenya rifeensi gaafa dheerachaa dhufu dafqi jalaa dhufullee hagati nyaattu jechuudha. Nyaata ati nyaatteetuyyuu fooliinsa asiis dhaga'ama. Yeroo baay'ee namni hojii baay'eerra oolee dadhabee jedhee maal godhaa? Dafqi yoo laalte nyaata ganama nyaatte jechuudha. Fooliisaa eessaa dhageessaa? Bobaa kee jalaa dhageessa. Maaliif yoo rifeensi sirra guddatee jiraate immoo urki baay'ee hin dhufaa oolu. Rifeensi yoo gurguddatee jiraate jechuudha. Sanuufu maal gootaati? Rifeensa kan kee ofirraa addachuu jechuudha. Kan biraa ofirraa addattee jira wanti bobaatti fayyadamu. Dubartoonni baay'een hin beektanii sana dibachuu jechuudha. Yeroo yerootti yoommoo ati qaama kan kee dhiqachuun yookaan namni gariin bobaa qulqulleessuu jechuun yeegiddi shaaworii seenuu miti. Ati carqii lallaafoo qabda taana carqii lallaafoo wayii kan nama hin quuqne kan hin luqqifne qaama namaa luqqisuu hin dandeenye haphiisee maal goota bishaan jiistee hin xaragda. Amma fakkeenyaaf ati dubartii biiroo keessa hojjettu yoo taate dubartii dhiiraa wajjin hojjetaa ooltu yoo taate eessayyuu dhaqe wanta akkasii maal goota fooxaa haphii beektaa. Fakkeenya namni dubartiin tokko maali gaafuma urgii iseetti dhagahamu eegalu fooliin iseetti dhagahamu eegalu foolii irratti deemtee maal gooti? Intini dibatti. Wanna dibatu sun jiraa miti dodoraantii haa ta'u itti naqxe. Dafqii foolii qabu irratti dodoraantii yoo naqxee tasumaa namni akkasi baqatu ta'a jechuudha. Tasumaa namni bakka akka jira miti funyaan namaatti wanna gaarii hin dhaga'amu jechuudha. Maal goota ati? Osoo gaafa fooliin sitti dhaga'amu eegalu akka dafqi kee kun foolii godhatee yeroo ofirratti bartutti jechuudha. Maal goota? Fooxaa haphii wayii borsaa kee keessaa hin dhabini. Borsaa fannifattee deemtu keessaa jechuudha. Mana fincaanii seentee daftee fuutee bishaaniin jiistee jechuudha. Xirriga gootas jala. Xirriga gootee dodoraantii kee dibatta. Akka nama haarawaa bakka. Intiniin keessa haarawaadha. Miirri kan kee haarawaa ta'a diree kanatti jechuudha. Akkas gochuu dandeessa. Namni baay'een yookaan namni qaama furdatu shamarri qaama furdatanuu baay'een isaanii hin dafanii dafqan. Xinnoosii yoo tabba ba'an yoo gaara wayii ba'an wanta marayyuu yoo waa hojjetanii maal jedhanii sasachuu baay'isu yoo ta'e dafqi baay'ee isaan ba'a jechuudha. Kanaafuu maal gootan isin carqiidhuma lallaaftuu wayii borsaa keessa kaawwatanii deemtanii bakkee dhaqan mara manni fincaaniin dhibu
waan tokko rakkina qabu manni fincaanii bakka hin jirre yoo deemte yoo jechuudha. Yoo amma bakka baadiyyaa bakka wayii yoo deemte muka wayii jalatti gortee maal goota bishaan aayilaandii keessaa yoo argattate jiistee xirrigi gootas jalala xirrigi godhattee bakka kan biraa immoo jira sooftii waan akkasii keessaa bahutu jira yeroodhaaf anillee fixeen jira silaasinitti agarsiisa ture kan bishaan qabu jechuudha. Yoo argitanii jiidhinsa qaba sooftiin suni jiidhinsa qaba fooliinsas baay'ee namatti tola jiidhinsa wayii qaba akkas gootee keessaa fuutee yoo of keessa borsaa kee keessatti qabattee deemte xaraguu dandeessa akkasitti xaragdee bakka miira haarawaati foolii haarawaa waan namatti tolu sirraa ba'a jechuudha gaafa sana akkas gochuu dandeessanii jechuudha. Kabira ilkaan ka dubartiin tasuma ofirratti yaadanne dhiirri fagootti jibbu maal seetan beektu ilkaan argachuu dhabu. Ilkaan argachuu dhabu ati tarii ilkaan kanatti rigattu ganamarraa kaatee ta'uu danda'a. Ganamarraa rigattee guyyaa guutuu akka toluu dandeessa. Osoo isinii danda'ame akkuma nyaata nyaatanii fakkeenyaaf guyyaatti yeroo 4 nyaata yoo ta'e akkuma nyaattee kaatee maal goota irrigatta jechuudha. Yoo bakka maraa deemte yookaan biiroo keessatti nyaata yoo ta'e biiroo keessatti nyaata yaa manni fincaanii fi manni harkatti dhiqatan hin dhibu jechuudha. Bakkuma hojii hojjetu maratti maal goota kolgeettiidhaa fi buruushii ilkaan rigan sana fudhattee yoo deemte xinnoo masiitti gootee akka intiniin kee miidhamnellee jechuudha. Arrijoo kee aga simmiinetti rigachuu dandeessaa jechuudha. Akka fooliin dhufne. Kan biraa immoo maastikaan beektanii maastikaa adda addaatu jira. Kan fooliin isaanii namatti tolan yeroo osoo nyaata. Amma fakkeenya yeroo walgahii qabu dubartiin tokko walgahii wayirratti hirmaatti yoo ta'e wayim sargii haa ta'u bakkuma namni dhibba baay'atutti gaafa argamtu maal goota? Maastikaa osoo nyaatte kan fooliin isaanii namatti tolu foolii naanaa kan qabu jira foolii adda addaa kan baay'ee namatti tolantu jira. Wantoota akkasii osoo fayyadamtanii gaariidha isiniin jedha. Barumsa kabiraatiin walitti deebina. Galatoomaa waan na hordofaniif isiniin jedha. YouTube keenya jechuudha. YouTube chaanaalii keenya waan na daawwattaniif galatoomaa. YouTube keenya subscribe nuuf godha. Like nuuf godha. Kabiraan immoo kana booddee viidiyoo karaa obsaa teeknoo isiniif dhiyeessa asirratti na daawwachuu dandeessu jechuudha. Galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isin fayyade YouTube obsaa teeknoo irratti kan daawwachaa jirtan akka viidiyoon namoota hedduu bira gahuuf like nuuf godha. Yoo kan irraa barattan tahe sirriidha viidiyoon kun barumsa guddaa qabaa yoo kan jettan tahe namoonni birootis akka irraa baratuuf like share godha. Barumsa hedduu barumsa adda addaa argachuuf YouTube keenya obsaa teeknoo kan jedhu subscribe nuuf godha. Galatoomaa barumsa birootiin hanga walitti deebinu nagayaan nuuf tura.